Ubra basirra kaina. Baizwe kana ba ufatan qabu keessa kana ba jaalle. Kana ni fuudhe ante bi. Waaqayyo dhuguma hojjeta. Ati mashaabzicha nam kan keetii kun kana miti. Mashaabzicha baasi. La baasi. Nama waan mataa jalan qabanne waan mataatti jala boqoteen abaluu koo hin jenne Waaqayyo biyyaaf dhalootaaf gaaddisa godhe. Ila karuma irratti argaman dhuguma gurbaa kana wajjin nan argama baay'ee nan arga church isin dhufa haal tokko amma ni firumatti dawwalatee abaluu koo jedhuun qabu sobaan jira sirriidha suma subbu'aa. Nama tokko nama gargaaru kan kutaa torbaa qabee kutaa kudhaniitti ofuma koo barsiisaan jira. Shaaqalaa baadhee jechuudha ofii kiyya. Ba'aa baattee? Ba'aa baadhee barsiisaa. Mana kiraa birrii bitadhee kaffalee mana barumsaa kaffaladhee ofii kiyya dura galgala bachaan ture ammoo guyyaa sandeetta. Kana booda nama kaffalaa barsiisaa dabali. Ya waaqan waan kennuuf hin qabu saba kana. Ati garuu birgaa qabu. Inni isaan baatan kun harkatti albuudaata. Ya waan biyyoon biyya kana nama baay'ee jalaa dhokate. Wanti biyyoon lafa kanaa baatu. Wanti biyyoon biyya Itoophiyaa baatu. Namoota biyyoo kana baatanii jiranitti mul'atu. Albuudonni biyya fagoo dhootta mul'atu. Hallelujah. Amen. Abaarsa raakee sirratti hojjete. Amen. Guyyaan irraa kun milikkita siifata. Amen. Dhimma dabalaa galateeffadhaa. Kophaa dhuftanii? Cobii namichaan koo asitti timirti tamaaraa goddanyaa isaa tokko immoo hasaamii fiira dhibame. Dhibamnaan asitti inni obboleetti tamaaraa haadha siin qabu shaanii qabanii hidhan. Isaa jeetan dhufee erbaan isaa jedhee lubbuu dhibee lulmuun xibaate asiin lollaa mukaa tabba danda'een ofuun irratti xinneessaa. Mi'a cubbaa dhaqiitii kadhadhunaa jettee mucayyoo ni ergite. Isin ergite? Shoo mucaa xuruu qabdu. Mucayyoo waan isin qaba. Asitti mucaa dhaabis naa kadhattanii dhaabsanii waan naa baasanii kan dhufe achumaanuu kan inni immoo dubbachuu immoo na dadhabsiisee tana fuudhu. Dadhabdanii ba'aa jirtu. Akka fayyita hin amantu? Nan amana. Anis nan amana. Rakkeessan bal'ifadhaa. Lapheerraa garaacharraa maqaa Iyesuus Kiristoosiin dhageessan bal'ifadhaas. Dhukkubni kun irraa rukutaa dhiiga Kiristoos Iyesuusiin. Ragame hidhaan kamurra ragame maqaa gooftaa Iyesuusiin. Hidhaan kamurra ceeti. Gara keessa ragaa rageessa. Yaabbaas sagalee fayyina laattee gubbaatti raajan qabanii dhukkubni kun keessa hin jiraatin. Baba'uu kan dadhaban, socho'uu kan dadhaban har'aa kaanii hafiidhan dhufanii si haa galateeffatan mana isaanii nagaa godhe isa hidhame hiikiif si haa galatu dhuga boomsaa kan dhufan maqaa Yesuusiin hiikamee fidanii dhuftu. Gurbaan isin hiikama isinis hiikamtanii ta'u beekii gootu galtanii fayyitanii dhagaa galuu dandeessu. Ammanaaf kaleessa waaqessa yaa'iidhu sagalee irraan si jissa maqaa Yesuusiin. Emayin jara Bayra
lola kanatti bante irraa isaanii ragate mana isaanii Yesuus Kiristoos yaa Waaqa hafuura kee argan hafuura kee argan Waaqa fayyinaa mootii koo araara guutuu furii koo keenarraan nabuu gatiin kee kan dhibeen kan isaa waa'ee kee Waaqa fayyinaa mootii koo araaraan guutuu furii koo keenarraan nabuu gatiin kee kan dhibeen kan isaa waa'ee kee amman danda'u ammanaaf jedhee si waaqesse yaa'ii durattis sagalee koo ol fuudhadhee amman danda'u ammanaaf jedhee si waaqesse yaa'ii durattis sagalee koo ol fuudhadhee emoy jedha moy emoy jedha moy emoy jedha moy Yesu ke lafa kana bilisti godheera abidda lafa kun irra dhaabachuu hin dandeessu daandii gadhiisa furatan bu'ee fura hinaaffaa nan tokkorsa jireenya ishee kan jedhu nan dhabamsiisa jireenya ishee kan jedhu sireetti hin gashu kan jedhu assaqaayyee najjeesna jedhu sokirra sok yabudai caraan isi yabudai sokirra Gede kuda, kuma kana ke saburi, jauh kesalan, dan, asilan, iya kan, asilan, jap, marco cuma tu, hah, marco tak, dia marco cuma sih, asik, dia biasa, marco cuma, analah jauh kes. Bisa. Margo cubet. Bogos rating ka siya nakun. Margo cubet. Ay. Tesi. Ano dalas? Kotejas. Askot. Margo cubet na siya. Jauh ke sana. Asila. Sinta kaira. Furo koricha. Kasar kecho. Naila. Jauh ke sana. Eja ko ke sana. Rakase jirenya she ukubar rafude charra she gadise eba she gadise iran sokai etinde gue sagale guddas islam iyiti dafane keso kalau masal tak dafane keso gizi tapi sih sagale guddas si alam carani dafane keso aja to kalau masal udah carani rafu Jafi sokira. Jaf. Gadis. Menis baik.
Maaliif ajjeesuu barbaadde inje? Aduutu hin barbaannu isheen akka jiraattu. Akkasii jiraattu barbaadde? Hin barbaannu. Maaliif? Hin barbaannu nama sitti fakkaatte. Maaliif? Nama gaariidha maala aduutu nama gaariidha meemadee. Nama gaariidha? Aduutu maala aduutu isheen aduutu. Nama gaariidha. Aduutu. Maaltu gooti minatti? Aduutu. Maal fasirratti hojjetu? Aduutu. Afura maaliidha? Aduutu. Xonqolaa. Afura xonqolaati. Meeqa irratti hojjisi? Afura xonqolaati. Akkamitti itti galti? Guggumna kaa coggaarrana guggumna guyyumatu yaa guggumatti beekasiisti. Maal altana takka tu gidiyaa dhufe maal waaste jira altana takka gidiibaa. Yoo isheen fidee dhufe? Gidiina baaste dhufte qoy. Gidiina mana nattee akkisee fidee dhufte. Yoo isheen? Kira asmatee jira. Asmatee si? Daa'imti shiirana gidiina maal charshii odeemte maal ta'a. Kun daa'ima ishees bilisa baasu waaqayyo fidi godhu. Yeroo isheen? Maalitti? Ishiitu deemaa. Ishiin gidiina mana nattee. Haa ta'u sa'aatiin deeme lakkina lafa innaan. Lakkiin ginna qabna gootatte. Ishiin akkana godhe qoy. Yoo majjeesuu yaaddan sila? Nan ajjeesa maali aduutu. Yoo majjeesuu yaaddan? Aduutu daa'imti ishiis kophaatti haaftu. Hammamitti qashitaniitu guyyaa du'a ishee? Maali dhiyaate guyyaan itti dhiyaate. Meeqa? Guyyaa meeqa? Guyyaa meeqa? Guyyaan gee. Meeqa? Guyyaa meeqa? Guyyaan. Yoo majjeesuu yaaddan?
Ini malage. Ini tu. Ini malage yang. Anu Muslim sis. Ini malage. Ilalah. Analah. Operasi tu finne bahaya jis. Obulas bahaya jeftani. Bahaya jis. Mal ko tane jeftan. Takofa jis tefuma. Takof mano va jefte. Boletishe. Dishini zadut. Mati sanarati malo jetartat. Mati sani no jai marka taran. Finne arka jai marka. Mal ko tani. Jis na fit. Sinta jez. Chogara Mal shira jirta ma mal rate se jirta. Chogara ranji. Garachi shira jirta. Amma furti kolakun. Gadi fade. Birin kenyo. Beri meka bastan. Birin kenyo. Birin kenyo malgona. Meka ture beri kesa. Sinin de bisa ni. Birin bayar ani. Sinin de bisa. Ini malah birin bayar. Sinin de bisu buratani. Sanarkan buratani beri. Tak nur kamu. Esa te lo cogiste, beri kana. Esa te lo cogiste. Esa te lo cogiste sinje. Nagamu. Nagamu. Rasul ada. Enak masalah. Tahu isi. Olat. Olat masih. Olat ya. Mal sera to Mas jisiste. bishi olat amiti. Olat ma. Mal sera to jette kan botera to jisiste. Mal gesite mana te kolat. Beri mek. Daf. Beri mek anje. Isi. Jadi saya jadi kongo. Beri mek gesite sinje. Beri ku pada demishan. Beri demishan. Esa ku de beri. Kawan baga benyati. Natar murjati. Terum di kan berarti terum deh. Dari situ aji tuhan aji kamu pernah terjadi. Sedari syarat mega ile syarat maru juta mal favor art. Badi ngocar. Ishe. Mana sih golta? Badi ngocar. Jolle gati badi. Amma gama kaya Yesus sefir raba da Malaysia ni badu. Amin. Kau tu kan bocas. Kau tu apa? Kadi sa. Kasih cek harga kicau. Naila. Jago bos. Ana lah inje. Kata dia. Asilan. Ya, kindan dah mu isi. Isi makanan dia mah. Ndem tak kisah. Arakasi. Jirenya she. Garacha she duku barafude. Gaila she kisah. Gadise. Nande mai. Asilan. Garacha ke bayi seruku. Polata biki. Esa rabba mana nama ujira. Ujire me. Esa ujir. Kasih dia befam tadi sini karatu. Ash. Waldana kan? Bagaimana angkin? Walda salah. Sana karatu apa ya? Malifi. Bikin sama kayak ijazah ni faham. Aku masal beri anjirnya kayak benda sukaran, aku yang beri dan saya bisu. Karena cikgu rakyat faham lah. Rumah darah firman kabat. Cikgu boleh cuci. Fayu di dia, terus fayu di dia ikut. Nggak curah. Nah, kayak sih bisa. Gaya lagi tinaga berdarah kayak apa ini. Baru lagi sini bisa. Bagaimana kita ini fajil ben fatu?
Ajilbeen fatu waaqayyo. Ajilbeen fatu qaba. Ish. Ya denet nama cuma tahu feeyunda. Uguma sitte. Akkasumatti darba ergaa. Akkasumatti darba bile. Turanii dhufuun tiroodha. Akuufu qoy. Harka keessatti qaba. Maqaan isaa waaqayyo fiqaaduuf kadhadheera. Amma ishee iddoo buusee isaarraa akka kokaa'eera. Mana keetti dhufu hojii kee hojjetu nagaa isaa guutuu ta'u eebbi irratti abanamu maqaa Yesuusiin ameen. Galateeffadhaa waa isheetiin.